Har'as akkuma baratame viidiyoo haalaan barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti wantoota lama isinitti agarsiisa. Keessattuu namoonni bilbila Samsung qabdan wantoota kanneen lamaanitti fayyadamuu dandeessanii. Wantoota kanneen lamaan keessaa isa tokkotti immoo bilbila kamiyyuu yoo qabaattan fiicharii kun bilbila kamiyyuu irratti hin argamu waan ta'eef itti fayyadamuu ni dandeessan. Tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo akkaataa ittiin saffisa Wi-Fi bilbila keessanii dabaluu dandeessan isinitti agarsiisa. Wi-Fi bilbila keessanii guutuu ta'ee osoo jiru akkuma asirratti argartan guutuu ta'ee osoo jiru yoo haalaan isiniif hojjechuu dide akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Lammaffaa irratti immoo dhaggeeffattoota koo yeroo namni tokko isiniif bilbila keessan irratti maqaa nama saniitii fi lakkoofsa bilbilaa nama sanii isiniif fida. Akkuma iskiriinii irratti argartan maqaan asirratti argamu sister jedha, jalatti immoo bilbilatu argama jechuudha. So haala karaan namni yeroo isiniif bilbila keessan irratti namni akka tasaa lakkoofsa bilbilaa nama sanii arguu ni danda'a. Lakkoofsa bilbilaa nama saniitti fayyadamuudhaan immoo wantoota adda addaan isinirraan gahuu danda'a waan ta'eef maqaan namni sanii qofa akka bahu akkuma asirratti argartan maqaa nama sanii qofa barreessee jira, sister jedha asirratti. Amma lakkoofsa bilbilaa duratti asirratti argamu hin jiru jechuudha. So haala kanaan sirreeffachuudha. Lakkoofsa bilbilaa osoo hin fidin maqaa nama sanii qofa akka fidu, lakkoofsa bilbilaa san akka isiniif dhoksu bilbila keessan akkaataa ittiin gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. Nageenya isin daganne. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raap bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa. Har'as barnoota haalaan barbaachisaa ta'een qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoo kan hanga dhumaatti daawwachuudhaan irraa fayyadamuu ni dandeessan. Warroonni hanga ammaatti YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana like gochuun irraanfatina. Viidiyoo kanas namoota baay'ee ni fayyada ni tajaajila waan ta'eef share gochuun irraanfatina. Amma gara barnootichaatti. Egaa dhaggeeffattoota kan koo jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu saffisa Wi-Fi bilbila keessanii akkaataa ittiin dabalachuu dandeessan. Wi-Fi bilbila keessanii dadhabaa yoo kan deemu ta'e fakkeenyaaf namootni baay'ee wajjin taatanii Wi-Fi yeroo fayyadamtan Wi-Fi keessan kan namoota irra caalatti dadhabaa yoo kan ta'u ta'e akkaataa ittiin sirreeffachuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. So kanas gochuudhaaf bakka itti namaa bilbiltan kanarraa ni seentu. Ergasii immoo koodii nama isiniif iskiriinii irratti isiniif barreesse kana ni barreessitan. Urjii jettanii maslaalee jettan akkanumallee 26 63 jettanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo mallattoo maslaalii kana kilik gootan. Yeroo kanatti wantoota asirratti isinii dhufutti jira. Wi-Fi information keessan haala kanaan isinii dhufa. Ergasii immoo isin refresh Wi-Fi version ka jedhu jira. Refresh Wi-Fi version ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan Wi-Fi keessan akka haaromsamu yookaan refresh ta'uu gochuu ni dandeessan. Yeroo kanatti bilbilli keessan ni cufa. Ergasii ofii isaatiif bana bifa haarawaan Wi-Fi keessan connect gochuudhaan dhaggeeffattoota kan koo saffisa Wi-Fi bilbila keessanii dabalachuu ni dandeessan. Fiicharii kun fiichara ajaa'ibaati, sirriitti isiniif hojjeta bilbila keessan irratti wanta argamudha. So bilbila kamii irratti iyyuu ni hojjeta waan ta'eef wanti kun bilbila kamii irratti iyyuu fayyadamuu ni dandeessan, Samsung qofaa fi miti. So dhaggeeffattoota kan koo refresh Wi-Fi version kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan bilbila keessan of cufa, ergasii of bana Wi-Fi keessan connect gochuudhaan haala ajaa'ibaatiin saffisaan Wi-Fi keessanitti fayyadamuu ni dandeessu. Lammaffaa irratti kan isinitti agarsiisu immoo dhaggeeffattoota kan koo namni gara bilbila keessanitti yeroo isiniif bilbilu akkuma iskiriinii irratti argaa jirtan kana bilbilli nama sanii ni argama. Maqaan isin bilbila nama sanii ittiin seef godhattan ni argama jechuudha. Akkuma asirratti argartan sister jedha maqaa, akkuma asirratti argartan lakkoofsi bilbilaa immoo jala irratti argama. Isin immoo akka lakkoofsi bilbilaa nama kamittuu iyyuu hin mul'anne gochuu dandeessa. Yeroo isin bilbilamu maqaa san qofa akka maqaa nama ittiin seef godhatanii san qofa akka isiniif baasu, lakkoofsa bilbilaa hin baasu. Kun maaliif isin fayyada? Dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan lafa keettanii deemuu dandeessan, bakka adda addaa kaa'uu dandeessan. Yeroo kanatti namni isiniif bilbila, yeroo isiniif bilbilu immoo lakkoofsa bilbilaa san namoota naannoo keessanitti argaman, naannoo bilbila keessanitti argaman san lakkoofsa bilbilaa san arguu ni danda'a. Isiniif bilbilaa jira waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa san qabachuudhaan immoo wantoota adda addaa isinirra geessuu danda'a waan ta'eef maqaa qofatti jijjiiruu dandeessan, lakkoofsa san dhoksuu ni dandeessanii jechuudha. So lakkoofsa kana dhoksuudhaaf bakkuma itti namaa bilbiltan kanarra seenuudhaan ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo sarara sadiitu argama gubbaa kanarratti, tuqaa sadiitu argama. Isarratti kilik gootan ergasii immoo settings ka jettu kana keessa ni seentu. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argattan gara fuula kanaatti isin fudhata. As keessa gad dhufuudhaan other call settings ka jedhu kana irratti kilik gootu. Ergasii immoo asirratti wantoota baay'eetu isiniif baha. Kanneen keessaa kan isin filattan sadaffaa irratti kan argamu show contacts numbers and calls ka jedhu kana on taatee yoo kan argamtu ta'e lakkoofsi bilbilaa sun bilbila keessan irratti yeroo namni tokko isin bilbilu lakkoofsa bilbilaa sun ni mul'ata. Ishee kana garuu of yoo gootan lakkoofsi bilbilaa san ni dhoksitanii jechuudha. Akkuma iskiriinii irratti argatan bifa kana isin dhufa. Asirratti kan argatan sister qofa jedha, lakkoofsa bilbilaa ofirraa hin qabu jechuudha. So ishee kana of yoo godhatan haala kanaan isin dhufa jechuudha. Ishee kana garuu on yoo godhatan akkuma iskiriinii irratti argatan sister jedha gubbaa irratti maqaan ni barreessa, jala irratti immoo lakkoofsi bilbilaa ni argama jechuudha. So kun wantoota adda addaatiif isin saaxila waan ta'eef akka lakkoofsa bilbilaa san hin mul'ifne ishee kana ofirraa of gochuudhaan itti fayyadamaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo wantoota kanneen lamaan
nitti fayyadamuudhaan faayidaa guddaa irraa argachuu ni dandeessan jedheen abdadha. Barnoonni kun namoota baay'ee ni fayyada waan ta'eef share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabadha. Warroonni hanga ammaatti maatii YouTube channel kanaan ta'in immoo subscribe gochuun dagatina. Video kana like gochuun irraanfatina. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.